waa'ee isheetiif namni hundinuu gooftaa galateeffatu laata. Ani waa'ee diraaftii kana baay'een itti rakkachaa ture. Baay'een itti rakkachaa ture. Yoo dhugne mataan koo baay'ee na dhukkuba. Anumti birriin qabaanne kunillee bakka mana kamillee seenee namni kaan hin dhabee isaaf hin dhabu birricha nan barbaada deemee. Kan maaliin dhabdu? Kan diraafticha dhabu. Dhugaa waaqaati. Mataan koo baay'ee na dhukkuba yoon isa fayyadamuu baadhee. Naannoo la sun dandeenye oolu galgala illee itti deebi'ee yoon illee nan dhiisa jedhee. Yoo dhuge moonarraa gala nama nagaan ta'a. Meeqa faadhu dhaqaniitti? Dhanitti osoon argadhee 10 oliyyoo osoo dhugeen atti tolaanaan. Maal 10? Jaamboo kanan fayyadama. Achiitii bakka yaa waaqayyo maaloo waa'een kosti gaafan illee machaa'ee galu dhugaa waaqaati. Rafeen bula ta'uu bakka bulu garuu hin beeku. Yeroo hin jedhu nan rafee moo eessan tureen ofiin jedha. Achiitii bakka baay'ee rakkadhan ture. Kaleessallee yeroo isin hafuura suusii minaamin jettanii waaqayyoon koo kanallee natti dubbattuun jedhan ture dhugaa waaqaati. Namanneeni. Isa booddee maalan jedhenas? Hafuura diraaftii yeroo naan jettan amanuun dadhabe dhugaa waaqaati sabannana. Akkamitti obaastaati? Akkamitti obaasta? Mataan dhukkubsa ishiin dhugubaatti. Yeroo ishiin dhugdimmoo. Yoo mataa dhukkubu sun irraa gala. Qoy yoo dhugubaatti maal goota? Mataa dhukkuba. Mataa ishiin aduucha. Arrammoo diraafticha dhuunfee miti kanaaf akkas na godhaa jetti. Kaasaame waan ittiin rakkattan isin keessaa buqqisa waaqayyo. Yoo dhudhe maaltu isin ta'a? Birri walitti qabatti miti? Birricha kishin ol kaawwanni guuna. Yoo birrii dhabdee isuma dhaddee baankiidhaa baasti gaa. Isuma baasti. Mi'aas bitime? Isa maal gooti? Isuma baasti birricha. Qoy yoo isheen diraaftii dhudhe maaltu isin ta'a isiniif? Yeroo ishiin birrii baastu amma ishiin baaste sana gimmaasha ishii fudhanna. Diraaftii obaastanii? Meeqa meeqa obaastu? Biyyaatti moo? Jaamboo 10 ishiin ga'uga. Yoo dhudhe malee ta'uuf isila. Jaamboo meeqa? 10. Guyyaa guyyaatti? Isin afura maaliiti? Afura maaliiti? Qarichaan seenne dura garuu. Afura maaliiti isin? Afura maaliiti isin? Isin afura maaliiti? Danqaraa! Tala warreen qabamne. Warreen qabamne miti. Hin qabamne. Maal jetti? Yoo narraa kutte jetti. Ishii? Maala yaa waaqayyo kuma birrii gaawwadhuun barbaada jetti. Jaamboo meeqa obaastu? 10. Saba nana kolkaasa. Waaqayyome waan itti tuun beekin ittiin rakkatu si keessaa fuudhu. Maaloo hin qabamne gaata. Maaloo maal gochuu dhuftee hin qabamne. Si ga'eera. Si ga'eera. Gisee sadi afuricha uwwe kun hiikeessa. Tokko. Lama. Isanumaa gara bidda. Isanumaa. Ati waan si yaadate. Ishi har'a yaadatamteeti. Achitti gaafa narraa ifatanii galii ilaalinaan jedhan kaleessa. Dhageetanan jaamboom Ingilisaatti naa buusaan jedheen. Gaafa ni siqammasu afaanii funyaaniin dhiigni na ba'e. Yaa sabanna naa galateeffadha. Miilaan dhaabadhaa gooftaa Yesuusiif qaban. Hintinnaata. As ilaala. Qoy maaf dhattee ilaalteeti dhudde? Akkasumatti yaa waaqayyo jedheetuma naqee ilaaluun barbaade. Cheekii gochuuf. Gaafa naquuti akkuma hafuura tokkuma na buuqqadhe. Yeroo na buuqqadhu dhiigni funyaanii fanaaniin na yaa'e. Yaa waaqayyo maal jedhee galeen bakka fuuluma isaaniitti ture ergasiiti dhugaa waaqaa. Osumani asumatti deddeebi'uu dhugaa waaqaa. Reeba gaarii rafee bulee hin beeku garuu edda galgala gata rafee bulee dhugaa waaqaati. Sinitta miti isaaniitti isattani mayaa saba waaqayyo naa galateeffadha.
dhaabadhu. Noori gooftaan si haa eebbisu eebbifame noori. Waaw galateeffadhaa waaqayyoodhaan.